Qaali jirtu nagaadhamti mucaan amma isin fuuldura keessan argitan kun maqaan isaa maal jedhama maqaan kee? Miftaahu eenyu? Sagalee kee ol qaba Miftaahu dagaa godina kam? Aanaa kam? Ayyee mucaan kun akkuma inni jirutti akkuma nama kamuu jijjiirame biyyatti deebi'uudhaaf biyya Saudi Arabiyaa dhufe naannoo Kamis Mushiit keessatti ijoolleen walloo qabanii tumanni karaa deemu jiru maallaqa hawaalaa gaafatanii mucaan garuu maata qabaachuu hin dandeenye tumanii gara torbee tokkoof akkas hidhanii mana kee tursiisanii qonqoo malee jecha dadhabanii ofirraa gadi dhiisanii amma kun mucaan ija isaa tokkollee dhabee jira akkuma isin argitan ija isaa tokko argitu. Wallahi akkasiin si jedha isiniin jedha waan jiru ummaa mucaa dhumarraa dhaggeeffadhaame. Ayyee ati maqaa keetii wanni kee Naazimuudha. Miftaahu Rashaad. Miftaahu daga. Ayyee bareeda akkamitti qabuu danda'an ijoollee walloo kun. Ijoolleen nama karaa deemu walitti dhufne. Dalagaa loomiyaa dalagu jedha. Ayyee. Achi galaayu. Sagalee ol qabeeti. Achi galaayu dalagaa loomiyaa sana. Karaa keetti dhufanii. Nafuudhanii galan lafti magariiba. Ganama dalagaa waliin dhannaa jedhanii daawwalanii gaafatanii na biratti. Dalagaan ni jira jennaan akkasitti waliin gallee bulu. Mana jiraat? Basiraa tokko keessa bulan jedhanii mana sini bulan ala sini bulan aspaartii bireedha alafaa bulan. Shurxaa sodaatanii? Akkanuma tokko bullee saa jaa ga'u na qaban. Ijoollee walloodhum? Walloodha. Bira bultee oolte jecha? Zuuriin ga'eera. Tokko dhufeetuma maallaqa namaata irra jira dallaalati mataa hidheetuma na qabu. Dallaala isa kaminatti fidin jedheen kan na himatu. Dallaala miti numatu maallaqa sirraa fidanii qabanii na hidhan. Harka kee dubbattidhaan? Akkasitti na hidhanii. Nama meeqaan na dhaan jette? Nama 5 jettaami? Nama 5 si dhaan? Guyyaa ija kee kana maaliin si dhaanii si balleessan akkana? Ija kiyya kana waan akka laayiduu tokkoon mana dhaanuu as keessa. Ija kana na dha'e. Amma iji kee argitu kaa? Iji kiyya argamu. Walaa kana Oromoo waan akkana irratti dalaguun egaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Garuu eenyuun hojjetatee biyyatti deebi'uuf biyyaa bahe malee mucaan qaamaan jirtu miti kun harka isaa kana ilaala harki kun kala sichi waan waallee mucaan hojjetee fayyadamu namatti hin fakkaatu marabbi fayyise malee qaamti isaa kunillee isa jira dhahanii jecha. Qaamti isaa bakka hundinuu miidhamee jira kunillee isa jira finyoodhaan hidhanii silkiidha miti. Silkii birsimaatiin hidhanii akkanatti mucaan harki isaa kun mummuramee dhume kun madaa isaati. Gateettiin isaa kun akkuma argitan madaadha qaamti isaa wanti hundinuu asiinis kunoo isa jira hidhanii kunoo akka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune obboleewwan kiyya warroota amantaa biraallee akkam jirtani naga jirtani bakkuma jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii kan nama qabne isin bira haa jiraatu jechuudhaan alhamdulillah rabbil alamin arras viidiyoota kan qabadheen deebi'ee jira. Egaa ayyaa Oromoo jedhe Dr. Abiyyiin kennuma kenna cabsa. Gaafa kenna cabsu eenyutti himanna? Ufiyyoo ol cabsaa jirra. Diina nu cabsu maaliif dhaadhessina? Baay'ee nama dhukkuba. Obboleewwan kiyya obboleetti kenna akkuma argaa jirtan. Akkuma waliin asirratti dhageeffanne warra dhageeffanne viidiyoo duubatti achi deebisaa dhageeffadhaadha. Biyya Saudi Arabiyaa keessatti akka nama kamiituu baqatee kan inni biyyaa ba'e dalagachuudhaaf kan inni biyyaa ba'e jechuudha. Biyyaa erga ba'e booda osoo man carraa dalagaatiif tattaafatu akkuma isiniin jedhu ijoollee dhalattuu wallootiin walitti dhufee fuudhanii gara manaatti naangalanii jedhe. Fuudhanii gara manaatti naangalanii ergasii boodas guyyaa lammataa iddoo dalagaatiitti bilbilanii dalagaa gaafatanii dalagaan jirti jennaan hin jirti jennaa fuudhanii naan deemanii jedhe. Deemanii ergasii booda deebinee birrii na gaafatanii jedhe. Ijoollee wallootuuni dhalattuu wallootuuni kan isiin daladdu hawaalaadha. Hawaalaa dalagan. Ijoolleentu hawaalaa dhalattuu wallooti jedhe. Mucaan ammoo dhalataa Jimmaati.
kun ammoo kan miidhame dhalataa Jimmaati. Tan miidhammoo dhalattuu Wallooti. Adda sinaa bahu. Ijoollee Walloo tunniini hawaalaa daladdii jedhe. Birrii as kenni jennaan hin qabu jedheen jedhe. Achuma tokko gabbayee ol deebi'ee birrii dallaalli sifiil si gaafataa jira. Birrii dallaalaa fidii jennaan dallaalli kamii jedhee gaafadhee jedhe. Dallaalli kamii jedhee gaafadhee jennaan dallaalaa naan jedhee dallaala na gaafatan dallaalli wayitu birrii narraa hin qabu dallaala sanatti fidii jedheeni. Haganumatti harka kiyya lamaan duubatti hidhanii tumaadhaan torbee tokko manannatti cufanii nyaata dhugaatii malee qaama kiyya hunda kukkutanii jedhe. Qaama isaa argitanii jirtan kaameraadhaan irra oofame. Warroonni viidiyoon daawwanne duubatti achi deebisaa dhageeffadhaadha viidiyoodha inshaallah. Qaama isaa kukkutanii qaroo ija isaa balleessan. Ija takka baddee jirti. Kana keessaa harki tokkollee wujjiin ala ta'ee jira jechuudha. Hidhamee asitti jechuudha. Asii gaditti kalaas harki isaa huni wujjiin ala ta'ee jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Ilmi Oromootiin gaafa qaroo ijaa dhabu, ilmi Oromootiin gaafa nafsee isaa dhabu, kana caalaa wanni nama cabsu jira. Kana caalaa wanni nama gaddisiisu jira. Torbee tokko nyaataaf dhugaatii malee natti cufanii jedhe. An dadhabee ijaallee badee arganii harki kiyyaallee wujjiin ala ta'ee arganii yennan baasanii na darbanii jedhe. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Duuba kam dubbanna kam duuba ka namni akkana nama godhu kuni inni namaayyuu kan jedhu gaafii sitti ta'a. Namaa miti jechuuf gogaa namaa uffatee deema duuba. Namaa miti jechuu hin dandeenyu. Ilmi namaa akkam ilma namaa akkana godha. Maali gara jabeenyaa ganaa kun hundi? Yaa Rabbii. Rabbuu kana beekaa sila saba kana garbummaa jalaa baasuu dadhabe moo? Rabbiin baasuu hin dadhabne. Yoo ba'ee akka wal jiraachisu waan hin beekne uummanni kun dhugaa dubbachuuf nuti jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku ani sabni kun sila dhugaa Rabbi qorattoonni hayyoonni wannaadhaa hayyoonni wanta kana saba kana sirriitti qorannoo irra gaggeessa osoo rakkoo saba kana addatti akka sabaatti rakkoon nuti qabnu soo nuuf himanii. Akkamitti namni ilma namaa akkamitti obboleessa isaa akkana godha? Ilmi dhiiraa akkana godha? Akkamitti qaroo ijaa balleessa? Akkamitti nama hidhee torbee tokko muluutti akkamitti taa'ee bira nyaata? Qonqomaaltu bira gad dabarsaaf? Inni nama moo bineessa? Yaa Oromoo maali kun? Yaa Oromoo guyyaarraa bara waan nu fokkisu waan nu jibbisiisa himatna. Argaa jirraa bara. Maal diina kuman kaayiroo keessa kaleessoo yoo honnaa hojii ajjeesan haya sun diinan nu ajjeese kun hoo hawfii ol ajjeem diinuu bari faffaca'uu keenya kan argee akka barbaade nu godhaa jira. Osoo nuti walii dirmanna ta'e, osoo nuti walii dhiinna ta'e, osoo nuti walii fiinna ta'e diini nun tuqu nu kabaja. Nuti walii fi dhiinni wal dhiisna malee. Maaliif garuu dhugaa Rabbii baay'ee nama guba. Yaa Oromoo maal keessa jirra? Bara maal keessa jirra? Wallahi hedduu nama gaddisiisaa kun. Yaa Oromoo mee quba ol qabaadhaa. Yaa Oromoo mee dhaabadhaa of ilaalaa. Yaa uummata keenya, yaa saba keenya, keessattuu baqattoon biyya namaa jirru maaliif akkana walitti jabaanna? Maaliif akkana foon olii nyaanna? Maaliif dhiiga olii jissuun maraanna? Qaroo ijaa dhabee ijaa balleessanii jiran. Har'amee maal argata? Maali bu'aa obboleessa isaa ija obboleessi isaa qaroo ijaa dhabe maal argata inni summe? Osoo jiraatee dalagee jedhee har'a kan qaroo ijaa dhabe kuni osoo jiraatee dalagee jedhee kan har'a ija isaa balleesse kan osoo rakkatee liqeeffatee irraa oola.
har'a maali bu'aan irraa argate rabbiin oolcheen bulchuu diliin deebisa takki isaan takki matama isaatiin takki ilmoo isaatii isaa deebisa wallahi diliin rabbiin hin oolchee hin bulchuu qixaaxa isaan qixaaxan kana qulaantummaa isaan irratti ilaallatan miskiina hidhanii nama shaniin miskiina hidhanii nama shaniin nama tokko nama shaniin ilma dhiiraa nama shanii hidhanii torbee tokkoof nyaataa dhugaatii malee qixaaxaa turanii qaroo isaa balleessanii qaama hunda silkii haada chaarjeriidhaan qaama isaa hunda quqqurxanii viidiyoo ilaaluu dandeessanii seeraan laalaa viidiyoo qaama isaa hunda kana quqqurxanii harki isaa tokko hojiin ala ta'ee qaroo ija isaa dhabee arabatam sheemiin isinaa qabu uummata keenya maal ijoollee keenya garuu yaa rabbii maali bineessa fakkii namaa maal taatan bar bineessi irra hoyyaadha yaa oromoo bineessi bosona garuu isin irra hoyyaadha ta'aa jira bariyaa uummata keenya keessatti baqattoon silaa gizee gaachan walii taatanii dawoo walii taatanii wal irkistanii bakka rakkatanii wal bira dhaabbattanii irkoo walii ta'uun maltanitti bineessa fakkii namaa taatanii maaliif walii gadi baatan maal argattan haya namni shanii nama tokko ilma dhiiraa akkanatti qaroo isaa balleesse bu'aan inni argate maalidha obboleessa kee itti dukkaneessitee maal keessaa argatte ilma dhiiraa tokkocha nama shaniin qabdanii gaafa qaama isaa akkasitti kukkuttanii gaafa qaroo ijaa akkasitti dhaamsitanii ija isaa dhaamsitee ija isaati qaroo ija isaa dhabsiistee keessaa balleessite dahaba moo doolaara moo riyaala ija isaa keessaa sii jigamee qaama isaa kan akkasitti haada chaarjeriidhaan kukuttan akkasi qaama isaa kukuttan dahaba keessaa sii jigee doolaara keessaa sii jigee riyaala keessaa sii jigee maal keessaa argatte maal keessaa argatte yaa obboleessa kiyya gaafa ilma dhiiraa akka keetii ilma dhiiraa tokko nama shaniin akka bineensara qarqateetti duultani maal keessaa argattamee dahaba giraama meeqa argattan doolaara hoo meeqa keessaa gadi siin jige حسبي علي والنعمة وكيل والله ربين هراتي سد دكانيسيتي ربين بورستي دكانيسوفتا ربين سنيسو هر بوليس هيت دكانيسيتي دكان يومي يوسر رايفو هندن دينسي دكانيسوفتا ربين ويا سايقتي تري متاكيتي سي ديبيا تري الموتيت سي ديبسا ربين أولشي هم بلشو obboleessa kee fuutee kararraa galteen yoo dandeesse qarqaartee yoo dadhabdee yaa obboleessa kiyya deemi waan nasiibaa barbaadadhu waan isin danda'u yoo jetteen maaltu sirraa hir'ata maal argatta qaama isaa san keessa dhiiga isaa achi keessa dhangala'u isa arraabdee faayidaa sii qabamoo qaama isaa akkasi kukkutte san keessa dahamni loohee sii bu'e moo dhiiga isaa ka dhangala'e san keettu dahaba sii ta'e garuu maali oromoo maal diina komanna nutuu diina waliitii bar yaa oromoo ilmi dhiiraa akkamitti akkana godha ka qarshii waliin bitamee wal galaafatu ilma oromoo ka birrii yoo saamee wal cafacafee wal darbu ilma oromoo maaliif ani gaafii dhaabar sabni kun sil akka sabaatitti maal rakkoon nu qabnu hayyoon mi hayyoota nuuf gaafadha baallaa guyyaarraa mataan dho'ee jira wallahi jala saalfannee jirra
diinni haa galatoomu. Diinni keenya haa galatoomu. Haa ulfaatu. Nu kabaje. Diinni kanallee mallaqa nu kennee sarii nu matee nu nyaachisa malee yoom ofii dhufee nu nyaate. Akkas nu godhee achiin cabsee nu seenee achi akkas nu godhe chi akkas nu godhe. Kan nu wal goonu caalaa nu godhe diinni waa nu godhe. Kan nu wal goonu caalaa diinni waa nu godhe. Ilmi dhiiraa akkamitti ilma dhiiraa itti cufee hidhee itti cufee torbii tokko guutuu nyaata malee taasisa. Akkamitti qoonqoo akkamittu torbee tokko osoo obboleessi isaa biratti hidhee qaxaaxeetuma qoonqoo maaltu isa bira gadi dabarsaa billaa aleeke. Qoonqoo akkamii qabda yaa obboleessa kiyya? Bineensa bifa namaa uffatee deemu yaa Oromoo. Wallaahi bineensa bifa namaa uffatee deemu. Bineensa jechuuf itti murree bifa namaa qaba. Hin dandeenyu. Akka kiyya bifa namaa qaba. Akka kiyya ol ka'ee deema. Akka kiyya sammuu qaba. Akka kiyya harka qaba. Goga waa hedduu yoo kana ilaalcha yoo ilaaltu bineensa bosona galu wal adda. Garuu hojiin isaa daraan bineensa bosona galu san caala. Yaa uummata bar bineensi bosona galu yoo sittas fiige taani kaa duwwaa waan sagalee qabu yoo dhofte ol ka'ee sidheessaa bar sintuqu hin sodaata. Bakka sagaleen jiru gonkumaa dhaabachuu hin danda'u bineensi bosona. Bineensi namaa hoo bineensa namaa akkam eeggatanii bahuu danda'an? Wallaahi baay'ee nama guba. Wallaahi baay'ee nama guba. Akkan gogaan ko akkan nama ta'uu kootittuyyuu hamma uf jibbuu gahe osoo nama ta'ee argamuu baadhi. Haywaana gaafa taate haywaanni waa yaaddu wanti irra laalullee hin jiru. Kisii nama ta'uu kee uf jibbitutu jira. Maaf nama ta'ee dhadhadhee yookaan jiraadhee maaf bara kana argee dhugaa rabbii gootonni warroonni asii achi darbanii baguma kanaan argin. Baguma kana argin osoo haqarra dhaabbatanii osoo tokkummaa falman waa'ee gandummaa jedhanii osoo gurri isaanii dhagayin gara fuula rabbii deemen fuulli rabbii isaanitti haa tolu. Gamanaanyaf amma ammoo qaqqaltee koolaatti allaguu jalqabdeerti. Rabbi isiniif haa laaffisu. Rabbi isiniif haa laaffisu. Yaa obboleewwan kiyya wallaahi miiran keessan seene waan hin dubbadhillee miira keessan seenee dubbadhe. Obboleewwan kiyya obboleessa kenna ka qaroo ijaa dhabe ka qaamni isaa akkana kukkutame du'aayi bira dhaabbadha. Du'aayi godhaafi please biyya namaa keessatti yoo kan qarqaarsa barbaadu ta'e qarqaarsa maal hin barbaanne isin beeksisaan. Mee du'aayi godhaafi qaroo ijaa dhabee jira harkisaa tokko hojiin ala ta'ee jira. Kanaan gaditti hojiin ala ta'e takka dhiinni gadi hin darbu hojiin ala ta'ee jira. Ija hin qabu akkuma argaa jirta. Iji baddee jirti hin argitu akka inni itti ilaalu argaa. Qaamni isaa qoqqorxamee dhumee jira. Laaskitiin haada chaarjerii kanaan hanni chaarjerii kun akkam akka nama gubu hin beektan. Akkam akka nama qoqqorxu hin beektan. Hanni chaarjerii walii lama. Akka waan albeedhaan muranii keessaa baasanitti haada chaarjerii taan qaama isaa qoqqorxe. Hasbi alii waan namatti wakiili inshaallah arkiteeta namalee waan dhayin jechuudha. Wallaahi rabbiin siif haa deebisu. Laaluu qaama isaatiin baaste tana qaamni kee haa rakku. Rabbiin siif haa argisiisu. Itti dukkana sita tana rabbiin siif haa deebisu. Oolmaa kee dalagaa kee akka dalagaa keetiitti argan. Yaa obboleessa kiyya. Yaa obboleettii tiyya. Du'aa yoo soon goonee biran tarina. Rabbiin isa haa fayyisu jedhaani. Qaroo ijaa torbee tokko namni ijaa kun eega qaroon ijaa dhaamte tarii osoo wal'aansa gahaa argatee nyaata gahaa argatee jedhee tarii qaroon tun dhaqqabamuu fi dandeetti yoo dhangalaatee keessaa jiguu baatte. Garuu na badde dhaabatteerti wajjin ala taateerti jedha. Hin beekamu. Namni kun raasatti darbamee jira osoo qarqaarsaa tantamaa taasifamee fi
wal'aansa ga'aa fi nyaata ga'aa kunuunsa ga'aa osoo argate ijji isaatuun illee tarii hin beekamu deebitee dalaguu fi dandeessi yoo guutuu hiddi wayii cituu baate. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Wallaahi rabbiin isiniif haa deebisu akkuma hojii keetiitti argadhu. Wallaahi waan akkaan nama gaddisiisu yaa Oromoo si lamaan dhagaarraa ani na jibbisiisee jira dhuga rabbi. Yaa obboleewwan kiyya viidiyoo isin irratti dheeressu hedduu miira keessa seeni miira san ibsachuuf hin dhufe. Mee hundi keessaniyyuu du'aa'ii kadhadhaafi. Mee hundi keessanuu du'aa'iin bira dhaabbadhaa. Fayyi jettan malee biraan tarina. Rabbiin isa haa fayyisu jedhaa. Piliis wal jalaallee sheer godhaa. Yoo qarqaarsa barbaadu ta'e hin qarqaarraa hamma waa hundi kenna danda'e. Haa wal'aanamu. Nama dhiboonnuman jedhamullee obboleewwan kiyya hundumti keessaniyyuu du'aa'ii godhaafi du'aa'iin bira dhaabbadhaa. Du'aa'ii furtuu waa hundaati. Inshaallah rabbiin isaa fayyisu. Rabbiin itti dukkaneessee dukkana tana isarraa haa banu. Kun dukkana harka namaa malee dukkana harka rabbiitii miti. Rabbii harka isaa keessaa hin danda'a. Ifaada dhaamuu hin dandeenye isaaf haa ibsu. Inshaallah rabbiin isaa haa xagganu. Qaama isaa kalaalate kanallee qaama isaa kan madaahee dhumate kanallee qoqqorxame kanallee rabbiin isaa haa xagganu. Rabbiin isa bira haa jiraatu. Yoo rabbiin isa qarqaare namni humaan godhu. Nirra qocaa si muranii jenna hoy waan keessa jira jedhe qocaan kasi kun murtii namaa malee tan rabbii keessa jirtu. Inshaallah rabbiin biraa jiraatu. Obboleessa keenyaaf du'aa'ii kadhadhaa rabbi isaa fayyisu jedhaanii obboleessa keenya du'aa'ii sirriitti kadhadhaa fi bakkuma jirtanii akkuma antaa keessanitti hundi keessaniyyuu kadhadhaa fi isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo isinirratti dheeressu hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Qaali jirtu nagaadhamti. Mucaan amma isin fuuldura keessatti argitan kun maqaan isaa maal jedhama maqaan kee? Miftaahu. Miftaahu eenyu? Sagalee kee ol qaba. Miftaahu dagaa. Godina kam? Aanaa kam? Aanaa gaati. Hayyee gaa mucaan kun akkuma inni jirutti akkuma nama kamuu jijjiiramee biyyatti deebi'uudhaaf biyya Saudi Arabiyaa dhufee naannoo Kamis Mushiit keessatti ijoolleen walloo qabanii tumanni karaa deemu jiru. Maallaqa hawaalaa gaafatanii mucaan garuu homaata qabaachuu hin dandeenye tumanii gara torbee tokkoof akkas hidhanii mana kee tursiisanii qoonqoo malee jecha dadhabanii ofirraa gadi dhiisanii amma kun mucaan ija isaa tokkollee dhabee jira akkuma isin argitan ija isaa tokko argitu. Wallahi akkasiin isiniin jedha waan jiru ummaa mucaadhumarraa dhaggeeffadhaame. Ayyee ati maqaa keetii wanni kee Naazimuudha. Miftaahu Rashaad. Miftaahu daga. Ayyee bareeda. Akkamitti qabuu danda'an ijoollee walloo kun? Ijoolleen nama karaa deemu walitti dhufne. Dalagaa loomiyaa dalagu jedhama. Ayyee. Achii galaayiru. Sagalee ol qabeeti. Achii galaayiru dalagaa loomiyaa sana. Karaa keetti dhufanii na fuudhanii galan lafti magariiba. Ganama dalagaa waliin dhannaa jedhanii daawwalanii gaafatanii na biratti. Dalagaan ni jira jennaan akkasitti waliin gallee bulu. Mana jiraat? Basiraa tokko keessa bulan jedhanii mana sini bulan ala sini bulan asfaaltii bireedha alafaa bulan. Shurxaa sodaatanii? Akkanuma tokko bullee saajaa ga'u na qaban. Ijoollee walloodhum? Walloodha. Bira bultee oolte jecha? Ijoolleen ga'eera. Tokko dhufeetuma maallaqa namaata irra jira dallaalati mataa hidheeti mana qabu. Dallaala isa kaminatti fidin jedheen kan na dallaala miti numatu maallaqa sirraa fidanii qabanii na hidhan. Harka kee dubbattidhaan? Akkasitti na hidhanii. Nama meeqaan na dhaan jette? Nama 5 jettaami? Nama 5 si dhaan? Guyyaa ija kee kana maaliin si dhaanii si balleessan akkana? Ija kiyya kana waan akka laayiduu tokkoon mana dhaanuu as keessa. Ija kana na dha'ee. Amma iji kee argitu kaa? Iji kiyya na argamu. Wallaa kana Oromoo waan akkana irratti dalaguun egaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Garuu eenyuun hojjetatee biyyatti deebi'uuf biyyaa bahe malee mucaan qaamaan jirtu miti kun harka isaa kana ilaala harki kun kala sichi waan illee mucaan hojjetee fayyadamu namatti hin fakkaatu marabbi fayyise malee qaamti isaa kunillee kunilaa isa jira dhahanii jecha. Qaamti isaa bakki hundinuu miidhamee jira kunilaa isa jirri finyoodhaan hidhanii silkiidha miti. Silkii birsimaatiin hidhanii akkanatti mucaan harki isaa kun mummuramee dhume kun madaa isaati. Gateettiin isaa kun akkuma argitan madaadha qaamti isaa wanti hundinuu asiinis kunoo isa jirri hidhanii kunoo akka